Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii baga nagaan dhuftan gara chaayinaala kooti. Warri chaayinaala kootii fi haarawaa taatanii subscribe godhaa maatii kootaadhaa galatooma. Addaa lukkuu akkamitti akka hoddamu raayizii waliini. Kanaafuu lukkuu qofaa kan hojjedhu hadda xibsiisaatii hodduudhaa fi baay'ee bareeda isaatii agadhuma viidiyoo nafaana turaadhaa ni jaalattanii. Atekiltii waliini akkamitti akka hoddamu akka xibsii hoolaatitti jechuudha bareeda isaa ta'e amma dhuma viidiyoo nafaana turaadha amma kanatti nan kukkutadha onno guguddisee jechuudha. Lukkuun kun immoo laafaadha dirra lukkuuti dirra lukkuu immoo akka malee xibsiidhaaf baay'ee gaariidha akka kaawwaniitii miti kanaafuu baay'ee bareeda isaati amma kana kukkutadheera. Ammoo kan shunkurtii immoo akkamitti kukkutadha akka loormaanii gizee biraa kukkunnu osoo hin taane qoola isaa addaan baasaa jechuu qoola isaa walitti jiru kaniin addaan yaasaa amma kanatti immoo addaan bakka afuritti baafadha achi ka'ee immoo qixxeetti bakka tokkotti nan baasaa akkuma argitan kana baay'ee salphaadha kanatti addaan yaafannaa jechuudha. Kuno kana kukkutadheera amma immoo qaaraatu naafe kuno kukkutadheera qaaraallee akkasumatti ammoo shunkurtii qullubbii adii immoo kana isaallee mataan guguddaa isaa bakka sadiitti addaan baasaa kaarotiillee akkanuma dalgatti nan kukkutadha. Amma lukkuu kuno kanatti no godheera saadheera loomiidhaan dhiqee sirriitti tolcheera amma nan qulqulleessaa keessaa kuno qulqulleeffadheera amma immoo paarfuumii barbaree kana mangumnee fi chicken paarkiin kittiin xabbasanii fi baala dimbilaalaa fi barbaree cafallaqamee jechuudha. Kun immoo soyaa sooyiidha. Soyin garagara kani onno fi kaniin fayyadamu kani wayni namna onna hin qabneedha ka halaalaati. Soyin baay'eetu jira erdiillee xiqqoo isiitti godhadha ka qimamiidhaanii walitti onno jedhe jechuudha. Baay'eetti hin baay'isu qimama xiqqoomatti godhadha. Makanatti godhedhee takkaan teessisaa jechuudha fudhatu yoo san bareedanaa ta'a. Amma immoo kuno kanatti geeffadheera. Maqashaan koo jira xiqqishoo si zayitii baay'eellee hin baay'isu xiqqootti godhadheera akkanatti nan hoddaa jechuudha zayitiidha. Mazawee lukkuun zayitii waan hin qabanneef rakkina hin qabu zayitiin hodditan homaa rakkina hin qabu zayitiin xuuxu. Amma kanatti sirriitti bilcheessina lukkuu sirri bilchaatuu qaba. Amma kuno bilchaataa jira. Bareeda isaa ta'ee bilchaataa baay'ee mi'aawallee. Amma baafadha jechuudha. Baafadheera amma maqashaa kana immoo dhiqee qulqulleessee amma immoo atekiltoota itti hoddadha jechuudha. Zayitii xiqqoo isiitti godhadha. Saniin booda amma zayitii shunkurtatti godhadhee hundaa akkasuma wal duraa duuba itti naqadha jechuudha. Amma zayinaa oo'eeraa shunkurtatti galfadha.
amma kaarotii waliin noddaa sirritti illee bilcheessu garuu zukunii itti godhadha. bakka zukunii porokilii illee itti godhachuu hin dandeettanii waan zukunii manaa qabuu fi garuu porokilii wajjin bareeda. porokilii waan hin qabnee fi zukunii illee baay'ee faayidaa guddaa qaba qaama keenyaa fi qullubbii adii itti godhadha. Spinachi itti godhadha jechuudha. Spinachiin baay'ee bareedaadha. amma xiqqoo mooddina jechuudha. baay'ee ibiddara tursiisuu hin qabnu osoo bilchaataa osoo du'a. amma qaaraatti godhadha. qaaraa roolmaaniidha. amma lukkicha reefu hojjesan itti galfadha jechuudha. daanqoo akkanatti bareeda ta'ee hodhamee jira. baay'ee bareeda akka jaalattan abdiin qaba. kana fakkaata wanni saliita kun akka daabboollee itti godhatan itti godhatan baay'ee bareeda baay'ee mi'aallee kun akkanatti bareeda. kana fakkaata akka jaalattan abdiin qaba. so'aa xiqqoo itti godhadhaa dhumarratti. kana fakkaata kun xibsichi kiyyaa. yoo jaalattanii laayikii godhaa, sheerii godhaadha. nagaan naa tura. viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha anamma nagaatti naa tura.